qabamne jaarmiyaani Oromoo hundumtu walitti qabamne qalbii gaarii fi miira gaariidhaan waan saba keenyaaf hin ta'a jenne hundarratti waliin mari'achaa turre jirra. Wanti hundi xumurameera dhumeera jechuu baannellee sadarkaa amma itti mari'anne kanarraa kaanee ulaallu wanti gaariin dhufa jenneeti kan nuti yaannu. Egaa wanta kana yaannee yeroo qopheessinu amma ajandaani saba keenyaa wanti biyya kana keessattis deemaa jiruuf ta'aa jiru dhimma paartii tokkootii oli, dhimma paartii lamaatii oli. Hoggansi Oromoon guddanne hin quucare. Sabatu nu bira darbe. Maaliif kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalqabe har'a 20 ta'uunsaan guddate ton ta'in hin bittinnaa'e. Paartiin Oromoo akkasitti bittinnaa'uun Oromoon guddisu. Indiika hin qooda waan ta'eef dubbiin kun dhaabatanii ilaaluu yeroo kamiyyuu caalaa har'a gaafata. Har'a nuti bosonatti gallee waraanuun baqannee biyya ormaa jiraachuun aangoo sakaaniif dhiisanii akkas godhuun yoo saba kana dabarsanii diiramaadhaaf kennuu yoo ta'e malee Oromoodhaaf qabsaa'uu nama taasisu amma booda. Erga qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga lafee lubbuu ilmaan Oromoo fi qabsoo Oromoo bal'aadhaan daangaarraa bahee dhufee giddugala biyyaa arga galee giddugala biyyaa kana keessatti akka inni oolee bulu taasisuun dirqamadha. Sanaaf immoo waan amma nutti dhufaa jiru kanaaf waan amma keessa jirru kana qalbiin wal hubachiisuun barbaachisaadha. Waliin teenyee nuti toles nuti toluu baates ajandaan keenya ajandaa Oromoo erga ta'eetii waliin taa'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qabsoon Oromoo guddateera. Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanii biyya bushutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Qabsoo itti laffa'ee itti xaaree itti bututee asiin ga'e kana yoo mataan godhatu ta'e yoo firiin godhatu ta'e ijaan godhatu yoo ta'e sana jechuun Oromoo lafa dhaabee Oromoof tasgabbiin fidu jijjiirama fidu yoo ta'e gatiin qabu. Qabsoo akkasumaan itti dhama'amaa bahe waan ta'eef teenyaa laallu dubbii kana haa fixannu. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa oliin jiru. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf yoo ta'e nuti teenyee waliin haasa'uun fixachuun dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onneen natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasoo kakaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf fala haa finnu kan jedhu rakkinaa fi wanna tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaarii fi miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan dhaban. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya haa finnu jenne garaagarummaa baay'ee dhabne. Haa finnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda? Ati Oromoof maal yaadda? Oromoo maal akka ta'u hawwita? Jedhamne hundi keenya qophaa qophaatti gaafatame. Gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko.
So maali ree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide? Ideoloojiidha kan jenne hin dhabame. Lakki Oromoodhaaf karaa kanatu faayidaa fida. Karaan ati irra deemtu sirrii miti akkan jenne isas badaaban agarre. Erga kana ta'e maali garaagarummaan keenya? Kanaaf waan amma laallu tokko tokko waan tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu. Inni warri mootummaa ta'anii jirrus warri paartii siyaasaa ta'anii jiranis. Oromoon alaabaa kanan barbaade hojii ta'e inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kanan barbaade hojii inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoonuu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu. Garaagarummaa fiduun irra hin jiraatu. Dhimma guddaa, dhimma istiraatejik ta'e, dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Waan xixinnaa kana kanarratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis falliin dhufu. Sagal walii kakatameeyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu inni har'a ta'amoo bor ta'an hin beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa poolitikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababitti nu waliin amanneef hin jiru wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hin hojjenne hin jiru. Yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a. Oromoon dhuguma biyya kana keessatti sarvaayiv godhe. Oromoon biyya kana keessatti firasaaf diinasaa adda baasee baree waan isaa malu argatee jiraachuudhaaf tokko ta'ee deemutu irra jiraata. Tokko ta'e waa hundarratti tokko ta'uun hin danda'amu. Wanti xixinnaan garaagarummaan jiraachuun mala. Waan dantaa Oromoo isa guddaa irratti garuu tokko ta'anii waliin hojjechuun hin danda'amu. Kana kaawwannee jirra. Hojii mana haa godhan. Gara tokkotti haa dhufu. Namni gara tokkotti dhufu jedhullee hoo jiraate haalaan tasgabbiidhaan ofaa qoratu jennee jirra. Inni lammaffaa nu fuuldura filannoo jira. Yoo nu hunduu Oromoodhaaf hojjennatan nu gidduutti maaliif wal dorgomna nuti? Nuti wal dorgomuun keenya sagalee chirichaaroo gabaa gulliitiitii bitame abalu kan jedhamu sagalee 10 qabatee paarlaamaa deemuu danda'a. Abalu kan jedhamu paartiin tokko sagalee 5 qabatee paarlaamaa deemuu danda'a. Sagalee 10s 20s qabatee paarlaamaa deemuun waggaa 5f mormaa ta'e iyyuu danda'a malee mootummaa ta'uu hin danda'u. Mootummaa ta'uu hin danda'u. Sagalichi garuu sagalee Oromooti. Kan nuti mootummaa ta'uu danda'u sagalee Oromoo irraa argame tokko goone kan Oromoo tokkoomsuu danda'u kan Oromoof gaachana ta'uu danda'u protect godhuu danda'u gochuu danda'utu nurra jiraata. Wanti yaadaa walii galu wal gidduutti yoo gara tokkotti deemsa keessa walitti finna gara tokkotti dhufuun har'a dhalachuu hin danda'u. Bishaachuu qaba. Qalbiin taa'ee mari'achuu qaba namni. Seenaa duuba deebi'ee qorachuu qaba. Waan egereellee istiraatejii waluu qabaachuu qaba. Sanaan dhufuu qaba jennee amanna. Ammallee kanatu ta'utu irra jiraata. Malee chirichaaroodhaan paartii 20f 30 qabannee Oromoo protect godhuu hin dandeenye. Haa ta'uuti garuu wanti ji'a muraasa booda nuti godhuu dandeenyu qalbii kanaan miira kanaan amma jalqabne kanaan yoo waliin hojjenne Oromoo center of violence isaa amma dhimma filannoo kana keessa maaliif namni nu jalaa miidhama maaliif rakkan wanti kanaa oliis dhalachuu hin danda'a. Deemee immoo aangoo biyya kanaa jechuun sagaleedha. Sagaleen murtaa sagaleen Oromoo akkaniin harcaane akkaniin bittinnoofne maal gooneeti tokko taane maqaa adda addaa yoo qabaanne tokko taane akkamitti Oromoo protect goona kan jedhu ammallee irratti waliin haa hojjennu. Nu gidduutti wal falmiinii fi wannoon akkasii jiraachuun irra hin jiraatu. Keessumaa waan Oromoo miidhu